Odeeffannoo maallaqaa kan guyyaa har'aa Juulaayii 17 odeeffannoo maallaqaa kan guyyaa har'aa Juulaayii 17 guyyaa guyyaan odeeffannoo maallaqaa haarawaa viidiyoo kan isiniif hojjedhu jechuudha. Jalqabarraa hanga xumuraa na faana turaa. Hordoftoota kiyyaa doolaarri Ameerikaa tokko guyyaa har'aa kana yommuu sharafamu birrii Itoophiyaatitti yommuu sharafamu doolaarri Ameerikaa tokko guyyaa har'aa kana birrii 100 fi birrii 61.4 sharafamee oolee doolaarri Ameerikaa guyyaa har'aa kana jechuudha Juulaayii 17 bara 2026. Akkasuma Kuweet diinaarri Kuweetii tokko guyyaa har'aa kana birrii Itoophiyaatitti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana jechuudha. Birrii 522 fi tuqaa saantiba 31 sharafamee oolee jira. Waaw birriin Kuweetii guyyaa har'aa kana birrii 2 dabalee jechuudha. Akkasuma Dubaay United Emirates dirhamni Dubaay tokko birrii Itoophiyaatitti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana birrii Itoophiyaa 43.94 sharafamee oolee jira guyyaa har'aa kana jechuudha. Akkasuma Joordaan diinaarri Joordaanii tokko guyyaa har'aa kana birriin biyya Joordaanii tokko jechuudha. Guyyaa har'aa kana birrii Itoophiyaatitti yommuu sharafamu birrii 227 tuqaa saantiba 65 sharafamee oolee jira. Innillee birrii tokko dabalee jira jechuudha guyyaa har'aa kana. Akkasuma riyaalli Su'uudii tokko birrii Itoophiyaatitti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana birrii 43.0 saantiba 4 sharafamee oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana riyaalli tokko Su'uudii jechuudha. Akkasuma riyaalli biyya riyaalli biyya Qaxarii tokko birrii Itoophiyaatitti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana birrii 44 tuqaa saantiba 34 sharafamee oolee jira jechuudha. Guyyaa har'aa kana birriin biyya Qaxarii tokko jechuudha. Akkasuma Oomaan riyaalli biyya Oomaanii tokko guyyaa har'aa kana sharafamee kan ittiin oolee karaa baankiitiin jechuudha. Sharafamee kan ittiin oolee birrii 400 fi birrii 19 tuqaa saantiba 63 sharafamee oolee jira. Birriin biyya Oomaanii riyaalli Oomaanii tokko jechuudha karaa birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu jechuudha. Akkasuma Turkii riilii birriin biyya Turkii tokko yommuu sharafamu birrii Itoophiyaa guyyaa har'aa kana birrii 3 tuqaa saantiba 42 sharafamee oolee jira jechuudha. Akkasuma Iiroon birriin biyya Iiroo tokko birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana birrii 184 tuqaa saantiba 75 sharafamee oolee jira jechuudha. Akkasuma Suuriyaan paawundi birriin biyya Suuriyaa tokko yommuu sharafamu birrii Itoophiyaa guyyaa har'aa kana 0.0 saantiba 12 sharafamee oolee jira jechuudha. Akkasuma birriin biyya Qaxar diinaar biyya Qaxarii ta'u biyya Iraaq birriin biyya Iraaq tokko diinaarri Iraaqii tokko birrii Itoophiyaatitti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana 0 tuqaa saantiba 11 sharafamee oolee jira jechuudha. Guyyaa guyyaan odeeffannoo guyyaa guyyaati jechuudha. Akkasuma Yemen riyaalli Yemanii tokko riyaalli biyya Yemanii tokko birrii Itoophiyaatitti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana 0 tuqaa birrii saantiba 68 sharafamee oolee birriin biyya Yemanii tokko jechuudha riyaalli Yemanii tokko. Akkasuma British paawundiin biyya British tokko
guyyaa har'aa kana yommuu sharafamu karaa birrii Itoophiyaatti birrii 217.22 sharafamee oolee jira. Birriin biyya tokko yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana birrii Itoophiyaatti kanaan oolee jira jechuudha. Akkasuma Morokoon diinaar. Biyya Morokoo tokko guyyaa har'aa kana Itoophiyaa kan ittiin sharafamee oole birrii 17.31 sharafamee oolee jira jechuudha. Akkasuma Bahareen dirham. Bahareen biyya Bahareenii tokko guyyaa har'aa kana yommuu sharafamee oolu birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu birrii 428.12 sharafamee oolee jira jechuudha. Guyyaa har'aa kana birriin biyya Bahareenii tokko jechuudha. Diinaarri biyya Bahareenii tokko birrii Itoophiyaa 428.12 sharafamee oolee jira jechuudha. Akkasuma Indiyaan ruupiyaan. Birriin biyya Hindii tokko Indiyaan ruupiyaan tokko birrii Itoophiyaa yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana birrii Itoophiyaa tokko tuqaa saantiba 68 sharafamee oolee jira jechuudha. Akkasuma Awustiraaliyaan doolaar. Birriin biyya Awustiraaliyaa tokko Awustiraaliyaan doolaar. Birriin biyya Awustiraaliyaa tokko doolaarri Awustiraaliyaa tokko birrii Itoophiyaa 112.71 sharafamee oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana. Akkasuma Chaayinaa yuwaan. Birriin biyya Chaayinaa tokko birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana 23.82 sharafamee oolee jira jechuudha. Kaanadaan doolaar. Birriin biyya Kaanadaa tokko doolaarri Kaanadaa tokko guyyaa har'aa kana kan ittiin sharafamee oole birrii Itoophiyaatiin birrii 115.0 saantiba 4 sharafamee oolee jira birriin biyya Kaanadaa tokko jechuudha. Akkasuma Swiss franc. Birriin Swiss frankiin tokko birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana birrii 199 saantiba 98 sharafamee oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana jechuudha. Akkasuma Niwuzilaand. Birriin biyya Niwuzilaandii tokko doolaarri Niwuzilaandii tokko birrii Itoophiyaatiin yommuu sharafamu guyyaa har'aa kana birrii 94 tuqaa saantiba 28 sharafamee oolee jira. Birriin biyya doolaarri biyya Niwuzilaandii tokko haala kanaan birrii Itoophiyaatiin sharafamee oolee jira jechuudha guyyaa har'aa kana. Odeeffannoon biyyoota muraasaa kan guyyaa har'aa Juulaayii 17 bara 2026 jiini 7 kana fakkaata odeeffannoon maallaqaa sharafa ittiin oole jechuudha kan guyyaa har'aa jechuudha. Odeeffannoon kiyya kan guyyaa guyyaan waa'ee sharafa maallaqaa viidiyoo gadhiisuudha jechuudha. Egaa kana fakkaata haalli sharafa maallaqa guyyaa har'aa Juulaayii 17 kana fakkaata. Hordoftoota kiyya gaafii biroo qabaattan koomentii jala barreessaa, laayikii godhaa, koomentii barreessaa, yaada keessan barreessuu dandeettanii jechuudha. Warroonni gara biyyaa yeroo dhiyootti galtan yeroo ammaa kana keessumaayyuu birriin hawaalaaf baankii waluma faana jira jechuudha. Hawaalaan 45 yoo ta'u kun birriin garaagarummaa birrii lama qofa wal caala karaa baankiitiin jechuudha. Namoonni yeroo dhiyoo gara biyyaa galtan namoonni maatii maallaqa yeroo
namni yeroo biyya galu maallaqa ittiin dalagatu walitti qabataa galee hojii ittiin hojjedha jedhaa nama itti argate namni nama jalaa barreessaa lakki ani namatti hin ergadhu maallaqa kiyyaa harkuma qabadhee galaa warri jettan doolaaratti jijjiiradhaatii galaa doolaaratti jijjiirattanii galtanii biyyatti sharafatu isiniif wayyaa yoo barbaaddan boolee keessatti yookaan immoo bakka argitan osoo hin taane boolima keessatti sharafattanii jechuudha. Boolee keessatti namni maallaqa keessan isinirraa waa godhu hin jiru jechuudha. Boolima keessa sharafattanii yoo boolee keessatti hin sharafanne immoo boolee keessaa baatanii bakka biraa akka hin deemne jechuu barbaadeeti. Boolima keessatti sharafadha. Yoo boolee keessa sharafachuu hin barbaanne suuta jedhee sharafadha yoo jettan immoo yeroo biraa nama naannoo sharafaa sirti qabatamaan sirri beeku wajjin deemtanii suuta jettanii sharafatuu dandeettanii nama birrii bira kaa'attan yoo hin qabne namni yoo birrii isin jalaa balleessu taate maallaqa keessan mata Suudii yoo jiraattan riyaala qabattanii galuu osoo hin taane Dubaay yoo jiraattan dirhaama qabattanii galuu osoo hin taane doolaara jijjiiradha gala Joordaan birriin isii doolaara na fakkaate doolaara jijjiiradha warroonni birriin keessan doolaara hin ta'in kana fakkaata viidiyoon kiyya haga viidiyoo biraatti illee baay'ee